Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafaaf biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Miseensi waldaa ijoollee kakuu akkasumas sagaleen kun sheerii ta'ee kan isin qaqqabu karaa yuutuubii, karaa feesbuukii, karaa telegiraamii, karaa waatsaappii hundumti keessan akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Egaa waldaa ijoollee kakuu keessa kan jirtan daayirektii kallattiidhaan argattu. Namoonni kuuwwan sheerii ta'ee isin qaqqaba jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun barumsa waldaa ijoollee kakuu irratti qophaa'ee dhiyaatu barumsa waa'ee gaa'elaati. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Egaa gaa'elli maalidha? Gaa'elli maalidha? Isa jedhuuf waan xiqqoo erga laallee booda gara mata duree har'a qabadhee gara keessan dhufeetti seenna. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Meeshaan duraa maalummaa gaa'elaa walii wajjiniin laalla. Maalummaa gaa'elaa keessatti kan walii wajjin laallu waan tokkodha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dhiira tokkoo fi dubartii tokko gidduutti walii galtee walitti dhufeenya yookaan immoo tokkummaa godhamudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 1:27-28 dubbisuu dandeessu jechuudha. Walii galtee dhiira tokkoo fi dubartii tokko gidduutti godhamu yookaan tokkummaa jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Jaalala irratti kan bu'uureffamedha malee dirqama kan hin qabnedha. Jaalala irratti kan bu'uureffamedha malee dirqama kan hin qabnedha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gaa'elli dirqamaan kan ta'e osoo hin taane jaalala irratti kan hundaa'edha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Jaalalli inni gaa'ela walitti hidhu immoo mataasaa Waaqayyoodha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Walitti dhufeenya eebba qabudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18:22 Ibroota 3:4 gaa'elli gaariidhaa ciisichi isaas qulqulluudha jedha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen. Walitti dhufeenya eebba qabudha gaa'elli malee walitti dhufeenya abaarsa qabu, waca qabu, lola qabu miti. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Gaa'elli qulqulluudha. Walitti dhufeenya hunduma irras adda kan ta'edha. Gaa'elli qulqulluudha. Walitti dhufeenya hundumaa irraas adda kan ta'edha. Walitti dhufeenyi baay'eetu jira. Tokkummaa baay'eetu jira. Walitti makamuu baay'eetu jira. Tan gaa'elaa garuu kana hundumarraa adda kan ta'ee fi baay'ee kan waaqatti toludha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Tokkummaa Kiristoosii fi waldaa kiristaanaa kan calaqqisiisudha. Eenyu? Gaa'elli. Efesoon 5:31-32 dubbisuu dandeessu. Tokkummaa waldaa kiristaanaa fi kan Kiristoos kan calaqqisiisudha. Gaa'elli jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Maalummaa gaa'elaa tan kana isinitti himaa jiru jechuudha. Gaa'elli macaafa qulqulluu dubartii amantuu tokkoo fi dhiira amanaa tokko akka fedha gooftatti hamma du'aatti utuu gargar hin ba'in wal jaalachuu fi wal gargaaranii jiraachuuf walii galanii yommuu murteessan waldaan kiristaanaa dhugaa hin baati. Kana jechuun ni mirkaneessiti jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Murtee isaan gaafata jechuudha. Gaa'elli kan macaafa qulqulluu dhiira amane tokkoof dubartii amane tokko jidduutti dubartii amante tokko jidduutti kan godhamudha. Yommuu isaan kana murteeffatan jarreen kun lamaan warreen amanan kun lamaan murteeffatanii gara waldaa kiristaanatti yommuu isaan dhufanii waldaan kiristaanaa immoo
maal gooti ni murteessitiif yookaan immoo ni raawwattiif jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isaan dhugaa baatii isaanii dhaggeeffattee murtii isaanitti yommuu walii galtu akkaataa sirna gaa'ela qabduun yookaan immoo waldaan akkuma lafa kanarra jirtu waldaan hundumtuu sirna mataa ishee dandeesse yookaan immoo ittiin bulmaata mataa ishee dandeesse waan qabduuf akka ittiin bulmaata mataa isheetti maalin gooti jechuudha ni raawwattiif jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaafi gaa'illi kana fakkaata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gaa'illi kana fakkaata. Maalummaa isaa gaafa laallu jechuudha. Haala kanaan kan adeemudha. Kanaaf har'a kan walii wajjin ilaallu mata duree gaa'ilaa keessatti har'a kan wajjin ilaallu kadhimummaadha. Waa'ee kadhimummaati. Har'a kan walii wajjin ilaallu jechuudha. Waa'ee kadhimummaa kana namoota baay'eedhaaf hin galuufi. Kadhimummaan maalidha? Kadhimummaa akka gaa'ilaatti namoonni ilaalan jiru. Kadhimummaa akka kadhimummaatti namoonni ilaalan jiru. Kadhimummaa bakka bifa addaatiin namoonni hubatan jiru waan ta'eef waa'ee kadhimummaa kana hubachiisuun dirqama kooti. Dirqama adaraa wangeela natti kennameeti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Hubannoo Waaqayyo naaf kenneen namoota hubachiisu yoon ta'e hubannoon naaf kenname sun narraa fuudhamuun isaa waan hin oolledha. Kanaafuyyuu isa Waaqayyo naaf kennetti fayyadamee ijoollee Waaqayyoodhaa barsiisuun dirqama kooti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa kadhimummaa. Kadhimummaan maal jechuudha? Kadhima jechuun gaa'ela jechuudha. Gaa'ela jechuudha kadhima jechuun. Walii wajjin ilaalla. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Namoonni baay'een kadhimummaa isaanii keessatti miidhamaniiru. Namoonni baay'een kadhimummaa isaanii keessatti of ajjeesaniiru. Marzii dhuganiiru. Kadhimummaa isaanii keessatti namoonni baay'een rakkina hin taane keessatti kufaniiru. Namoonni baay'een kadhimummaa isaanii keessatti miidhaa hin taane keessatti lafa dha'aniiru. Kadhimummaan maal akka ta'e wallaaluu irraa kan ka'e miidhaa kadhimummaan ilma namaatti fide jechuudha. Kadhimummaan yoo hin beekamne miidhaa guddaa namatti fida. Kadhimummaan miidhaa guddaa qaba. Kadhimachuun dhiirri tokko kadhimachuun yookaan immoo dubartiin tokko kadhimachuun waa'ee kadhimummaa hin beektu yoo ta'e dubartii santu miidhama yookaan dhiira santu miidhama yookaan lamaan isaaniyyuu ni miidhamu. Kanaaf waa'ee kadhimummaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Yeroo kadhimummaatti gochawwan yeroo kadhimummaatti ta'uu qaban isin barsiisaadha. Yeroo kadhimummaatti maaltu ta'uu qaba? Maaltu ta'uu hin qabne? Ishi walii wajjin ilaalla. Yeroo kadhimummaatti walnaqannaan yookaan immoo walnaqannaa yookaan immoo walitti dhufeenyi seera isaan eegganne walitti dhufeenyi kadhimummaa hin ibsine hin eeyyamamu. Walnaqannaan waldaa kiristaanaa fi waldaa kiristaanaa fi maatiin yeroo beeksisanidha. Fakkeenyaaf yeroo kadhimummaa keessatti ijoolleen maal godhu osoo waldaan kiristaanaa hin beekin osoo maatiin hin beekin walitti dhufeenya godhu. Walitti dhufeenya seera isaan eegganne jechuun isa kanaadha. Kadhimummaa keessatti yerootti wal kadhimatanitti ofii isaaniitii lamaan isaanii wal kadhimatu. Kun immoo seera miti. Lamaan isaanii wal kadhimachuu gonkumaa hin danda'an. Lamaan isaanii wal kadhimachuu gonkumaa hin danda'an. Abbaan, haati
waldaan kiristaanaa beekuu qabdi. Jalqabatti abbaaf haati beekuu qabu. Abbaaf haati immoo erga dhaga'anii booda in ta'a yoo jedhan in ta'aadha. In ta'u yoo jedhan in ta'uudha. Yoo in ta'a jedhan abbaaf haati kallattiidhaan garam deemu, garamitti ergu, gara waldaa kiristaanaatti ergu. Waldaan kiristaanaa immoo ittiin bulmaata mataa ishee qabdi. Ittiin bulmaata gaa'ela ittiin gaggeessitu qabdi. Saniin booda ni ilaalti jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yerootti kaadhimaaf wal filatanitti walitti naqannaa yookaan walitti makamnaan yookaan immoo walitti dhufeenyi hin barbaachifne ta'uu hin qabu. Walitti dhufeenyi hin barbaachifne inni jennu waldaan kan hin beekne maatiin kan hin beekne jechuudha. Ofii lamaan isaaniitti walitti makachuun hin barbaachisu. Isheen abbaa qabdi, innis abbaa qaba. Isheen haadha qabdi, innis haadha qaba. Isheen waldaa qabdi, innis waldaa qaba. Kanaafuyyuu duraan dursanii osoo walitti wajjiniin walitti makatin dura osoo walii wajjiniin waliin murteessin dura gara maatiitti fidu jechuudha. Dur jarri lamaan yookaan immoo mucaanii fi mucayyoo walitti hin dhufan ture. Dur mucaa fi mucayyoo waliin gaafatan. Abbaatu intala keenaaf kenni jedhee gara abbaa intalaa dhaqa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Hadha garuu akkas miti. Ijoolleetu badheetti wal kaadhimata. Inni kuni seera miti. Seera kaadhimummaa keessatti kuni sirrii miti. Sirrii miti. Macaafni qulqulluun isin hin deeggaru jechuudha. Ilmi yoo mana isaa keessatti intala takka yoo gaa'ilaaf naa taati jedhee kan yaadu yoo ta'e keessa isaa kan jaalatee jiru yoo ta'e abbaa isaatti himata. Abbaan immoo gara abbaa intalaa dhaqa. Sana booda maatiin deebiin isaanii maalidhaa? Waldaan kiristaanaa beekuu qabdi. Intala keenya isiniif hin kennina, waldaan kiristaanallee isinii kennuu qabdi. Waldaan kiristaanallee beekuu qabdi jedhanii maatiin deebisuu jechuudha. Qabxiin isa duraa kanarratti maalidhaa? Walitti makannaan maatii fi waldaan kiristaanaa hin beekne gaa'ila keessatti eebba hin qabu. Gaa'ila keessatti nagaa hin qabu. Gaa'ila keessatti jaalala hin qabu. Waldaan bakka buutuu mootummaa Waaqayyooti. Bakka buutuu Waaqayyooti waldaan kiristaanaa. Haatiif abbaanis bakka buutuu Waaqayyooti. Waaqayyo ijoollee gaafa abbaa fi haadhaaf isin kennu eebba godhee maatii keessaniif isin kennu. Maatii keessanitti eebba kana adaraatti kenni Waaqayyo. Adaraa Waaqayyo adaraa itti isin kenni waan ta'eef adaraa Waaqayyo irraa fudhatan kana akka ta'utti galmaan ga'uun gahee maatiiti. Maatii Waaqayyootu bakka buusee isiniif kennee isaan immoo isin guddisan. Kanaaf maatiin bakka buutuu Waaqayyooti. Maatiin bakka buutuu Waaqayyoo waan ta'aniif dursanii gara maatiitti dhufuun barbaachisaadha. Itti aanee immoo waldaan kiristaanaa bakka buutuu mootummaa Waaqayyoo bakka buutuu Waaqayyoo waan taateef beekuu qabdi. Maatiin kan hin beekne, waldaan kiristaanaa kan hin beekne kaadhima jettanii badheetti yookaan immoo karaa kallattii garaagaraatiin amma immoo teknooloojiin fagaateera. Inni tokko Ameerikaa taa'a, inni tokko Itoophiyaa taa'a. Gurraattii taatee hin beeku, daalattii taatee hin beeku, nama taatee hin beeku, bineensa taatee hin beeku, ija isaatiin hin agarre, piroofaayilii qofa ilaalee kan jaalatu.
kallattii kanaan namoonni baay'een kufaniiru. Orofaayilii mucayyoo waggaa 15 irra kaatte jaartiin waggaa 40 mucaa goyyoomsiteerti. Dargaggeessa waggaa 20 goyyoomsitee irraa nyaattee gaafa inni fuudhuudhaaf dhufu isheen jaartii waggaa 40ti. Kan isheen irra kaatteertu garuu orofaayilii mucayyoo waggaa 15ti. Kuni baay'ee kan nama gaddisiisuu fi kan nama saalafachiisudha. Namni footoo jaalataa namni footoo hin jaalatinaa. Piicharii hin jaalatinaa. Taappellaa hin jaalatinaa. Taappellaa jaalataa jira ilmi namaa. Taappellaa gaa'ilaa barbaadaa jira ilmi namaa. Facebook irratti nama taappellaa miidhagsee taappellaa miidhagaa laxxafate tokko laaltanii gaa'ilaaf naa taa'ettanii hin hawwinaa. Namni gaa'ilaaf isiniif ta'u nama beektan, amala isaa beektan, eenyummaa isaa beektan, biyya isaa, haadha isaa, abbaa isaa, waldaa isaa nama beektan ta'uu qaba. Namni isinii filachuu hin danda'u. Ofii keessanii filattu. Waldaan kiristaanaa isiniif hin filattu. Ofii keessanii filattu. Isa isin filattanii sana waldaan kiristaanaa isiniif ilaalti. Isa isin filattan sana maatiin keessanillee isiniif ilaala. Tarii isin filannoo keessan keessatti naa ta'a jettanii waan hin taane filachuu dandeessu. Kutaa tokko keessatti barumsa gaa'ilaa kutaa tokko keessatti waan an barsiise dhageessanii jirtu. Addaam filannoo gaa'ilaa geggeesseera. Waaqayyo Addaamiin kan akka isaatti isa gargaartu isaaf nan kenna jedhee bineensota hojjetee gara isaa fiduu eegale. Munyuuqaa lafarraa hojjetee kan qilleensarra balali'an, kan lafarra munyuuqan, kan caakkatti galan bineensa fa'aa hojjetee, bofa fa'aa hojjetee, jawwee hojjetee gara namichaatti fide. Kana hundumaaf maqaa moggaasee ofirraa galchee malee naaf ta'anii jedhee keessaa kan fudhate hin qabu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Naaf ta'anii jedhee keessaa hin fudhanne. Hunduma isaanii maqaa itti moggaasee ofirraa galche. Hunduma isaaniif maqaa laatee geggeesse malee tokkoon isaanii naaf ta'an jedhee kan inni fudhate tokkollee hin turre. Bineensaan bineessa jedhe, jaldeessaan jaldeessa jedhe, bofaan bofa jedhe, jawween jawwee jedhe, hantuutaan hantuuta jedhe, raammoodhaan raammoo jedhe, allaattiidhaan allaattii jedhe ofirraa galche. Gaafa Hewaan hojjetee Waaqayyotti fidu garuu isheen kun namatti waan argamteef maqaan ishees nameedha. Lafeen ishee lafee koo, foon ishee foon koo jedhee ofitti fudhate. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kanaaf filannoon keessan sirrii yoo ta'uu baate waldaan kiristaanaa sin gorsiti. Filannoon kee kun sirrii miti sin jette. Ati diddee yoo itti deemte garuu sin dhowwitu. Waldaan kiristaanaa sin dhowwitu. Sitti himti, siif hin ta'u sin jetti. Filannoon kee kun sirrii miti. Filannoo kee sirreeffadhu sin jetti. Kanaaf waldaan kiristaanaa beekuu qabdi. Maatiin beekuu qaba. Qabxiin inni duraa yeroo kaadhimummaa keessatti walii wajjin laallu isa kanaadha. Yeroo kaadhimummaa keessatti osoo waan tokko isa waliin hin haasa'in maatii fi waldaa beeksisu. Osoo waan tokko waliin hin dubbatin maatii fi waldaa beeksisu. Osoo waan tokko waliin hin hojjetin maatii fi waldaa beeksisu. Osoo waan tokko jechoota tokko osoo walitti hin dubbatin maatii fi waldaan beekuu qaba.
qabxii lammaffaan. Gaa'illi amantootaa yommuu bu'uureffamu maatii fi waldaan kiristaanaa beekuu qabdi. Maatii fi waldaan kiristaanaa beekuu qabdi. Qabxii tokkoffaan nuti wajjin laallee qabxii tokkoffaa irratti yommuu itti walitti makatan jechuudha. Maatii fi waldaan kiristaanaa sirriitti beekuu qabu. Sirriitti beekuu qabu. Qabxiin inni lammaffaan yeroo waliin kadhachuu, yeroo amala walii beekuu, yeroo qalbii fi qabeenyaan hafuuraan qophaa'inaati. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Qabxii lammaffaa irratti kan walii wajjin laallu erga waldaan beekte, erga maatiin beekee booddee kan walii wajjin gochuun qabamu waliin kadhachuudha. Inni dura waliin kadhachuudha. Waaqayyoon cimsanii yeroo fudhatanii kadhatu. Yeroo kanatti jechuudha. Yerootti waliin kadhatan kana keessatti waliin kadhachuu irraa kan hafe yaada biraa keessa yeroo ittiin galleedha. Yerootti dura Waaqayyoo turanidha. Yerootti Waaqayyoon kadhatanidha. Yerootti innis Waaqayyoo wajjin haasa'a, isheenis Waaqayyoo wajjin haasofti. Yeroo kadhatan kana keessatti, yeroo kadhannaa kana keessatti dirqama ishii fuudhuun qaba jedhee kan kadhatu miti. Naaf taati moo naaf hin taatu Waaqayyoo jedhee fuuldura Waaqayyootti dhiyeessuu qaba. Waaqayyo akka isinii filatuuf malee kuni naa ta'uu qaba jettee fuuldura Waaqayyootti dhiyeeffatte hin ta'u. Ofii keetii murteeffachuu hin dandeessu. Yeroo kadhannaa kana keessatti namoonni tokko tokko maal godhu? Hin kadhatu. Dubartii tokko wajjin yookaan dhiira tokko wajjin walii kalaniiti dhufanii kadhatu. Yommuu kadhatan kana murteessanii dhufanii kadhatu. Murteessanii jechuudha. Isheen haadha manaa kooti jedhanii murteessanii fuuldura Waaqayyootti kadhatu. Deebiin argatan. Kanaaf deebiin hin jiru. Ofii isaaniitti murteessaniiru kaa. Haadha manaa koo naa taati jedhee murteesseera yookaan immoo abbaa manaa koo naa taati naa ta'a jettee murteessiteerti. Murteessitanii kadhatinaa. Waaqayyo akka isinii filatuuf dura isaatti dhiyeessa. Yaadni itti deemaa jiru kun yaa Waaqayyo sirriidha moo sirrii miti? Filannoon koo kun sirriidha moo sirrii miti? Yoo naaf hin taane, yoo kan ulfina keef hin taane ta'e, yoo ati kan hin barbaanne ta'u ta'e, narraa yaa hafu jedhaati dhiyaadhaa malee murteessitanii kadhatinaa. Bakkaan ishii fuudhuun qaba. Ishiin na bira darbuun qabdu. Ishii naa kennuu qabda jettanii fuuldura Waaqayyootti kan dhiyaattan yoo ta'e deebiin argattan kadhata kana. Deebiin hin jiru. Ofii keessanii murteessitaniirtu waan ta'eef Waaqayyo isiniif hin murteessu. Ofii keessanii filattanii jirtu waan ta'eef Waaqayyo isiniif hin filatu. Ofii keessanii jala sarartanii jirtu waan ta'eef Waaqayyo murtootti isiniif hin laatu. Naaf ta'a moo naaf hin ta'uudhaan deebii Waaqayyo biraa argachuudha. Waaqayyo deebii akkasiniif laatuuf bifa akkanaatiin kadhachuu qabdu yeroo kadhattanitti jechuudha. Inni biraa yerootti amala walii beekuuti. Amala walii ati amala kee amala ishee inni immoo amala isaa. Isheen amala isaa isheen amala isaa inni immoo amala ishee yerootti beekanidha. Amala walii amalli isaa maali? Hin lolamu. Amalli isaa maali? Amala akkamii qaba? Bakka hin lolti moo hin lolamu? Yookaan immoo wantoota baay'eedha. Maal jaalata? Maal jibba? Amala walii yerootti beekan, yerootti amala walii qo'atanidha. Sana booda amalli sunii yommuu amala walii qo'atan sanatti walii gallaa. Fakkeenyaaf isheen kan jarjartu yoo ta'e, innis kan jarjaru yoo ta'e, jarri lamaanuu jarjaraa yoo ta'an mana bulchuu hin danda'an. Isheenis hin jarjarti, innis hin jarjara. Isheenis ariifattee waa balleessiti, innis ariifatee waa balleessa. Isheenis ariifattee namaa wal dhabdi, innillee ariifatee namaa wal dhaba. Isheenis ariifattee waa balleessiti, innis ariifatee waa balleessa. Jarjaraan lamaan waliif hin ta'u. Namni ariifatu lamaan waliif hin ta'u gaa'ela keessatti. Rakkina uuma.
rakkina uuma jechuudha. Rakkina guddaa uuma. Jarjaraan lamaan waliif hin ta'u. Ishiin ariifattee ibidda manatti yoo qabde innis ariifatee ibidda manatti yoo qabe hin ta'u. Tokko kan ibidda dhaamsu ta'uu qaba. Tokko kan ibidda qabsiisu yoo ta'e tokko kan dhaamsu ta'uu qaba. Tokko kan lola kaasu yoo ta'e tokko kan qabbaneessu ta'uu qaba. Kanaaf amala walii yeroo itti ilaalanidha. Tokko ariifatee kan namaa walitti bu'u yoo ta'e tokko immoo kan araarsu ta'uu qaba. Kanaafuyyuu yeroo itti amala walii qo'atan ta'uu qaba. Amala walii sirriitti qo'achuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa qabxii lammaffaa kan jalatti kan laallu yeroo itti qalbiitti deebi'an, yeroo itti yaada galfatan ta'uu qabu. Inni yaada nama galfate ta'uu qaba. Isheenis yaada nama galfatte ta'uu qabu. Yeroo itti qalbiidhaan waa gochuu danda'an, yeroo itti qalbiidhaan itti yaadanii waa dubbachuu fi waa gochuu yeroo itti danda'an ta'uu qaba. Yeroo itti waa yaaduu danda'an ta'uu qaba jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ammas qabxii lammaffaa kana jalatti kan laallu yeroo itti qabeenyaan qophaa'an ta'uu qabu. Yeroo itti qabeenyaan qophaa'an. Isheenis qabeenyaan yeroo itti qophoofte, innis qabeenyaan yeroo itti qophaa'e ta'uu qaba. Asirratti waan dubbadhu hin qaba. Yeroo baay'ee yeroo kadhimummaa keessatti namoonni qabeenya walitti dabalatu. Waldaatti osoo hin beeksisin, maatiin osoo hin beekin, isheen qabeenya ishee fuutee itti ergiti. Yookaan immoo inni qabeenya ofii fuudhee isheetti erga. Kun dogongora guddaadha. Dogongora guddaadha. Qabeenyi walitti makachuun kadhimummaa keessa gonkumaa hin jiru. Yeroo kadhimummaatti yeroo itti wal ilaaluuti malee yeroo itti gaa'ela wal ta'uutii miti. Yoo ta'e itti fufuu yoo hin taane achumatti dhaabata. Kanaaf yeroo kadhimummaatti akka waan gaa'elaatti qabeenya walitti makachuun hin ta'u. Ishiin qabeenya ishee kophaatti kuufatti. Innis qabeenya isaa kophaatti kuufata. Haga gaafa guyyaa walii galanii amalli isaanii tokko ta'ee waldaan jaalattee maatiin jaalatee haga gaafa waldaan walitti hiitee eebbistee hadharraa kaatanii isin abbaa manaaf haadha manaati. Haga gaafa waldaan jettutti qabeenya tokko sumnii cabduu walitti dabalachuu hin qaban. Waan tokko qabeenya takkitti walitti dabalachuu hin qaban. Sana booda kan qabeenya walitti dabalatan yoo ta'uu baate gaafa gargar caban akkana godheefi san godheefi kana naa goote jechuutu ka'a. Jaalalli qabeenya irratti miti. Qabeenya kee ilaalee kan si fuudhu osoo hin taane yookaan immoo qabeenya kee ilaaltee kan si heerumtu osoo hin taane maa irratti hundaa'a? Jaalala irratti hundaa'a. Jalqaba isinitti dubbadheera waa'ee maalummaa isaa irratti. Jaalala irratti kan hundaa'edha malee qabeenya irratti miti, haala irratti miti, maqaa irratti miti, biyya irratti miti, naannoo irratti miti, maaloo irratti miti, bakka huma irratti kan hin hirkanne. Jaalala qofarra kan dhaabate. Simboo irratti miti, miidhagan irratti miti, jaalala irratti dhaabata gaa'illi. Simboon hin dhufa hin lufa. Qabeenyi hin dhufa hin darba. Kan hin dabarre garuu jaalala. Jaalala irratti ta'uu qaba. Bu'uurri gaa'ela jaalala. Jaalalli hin jiru taanaan gaa'elli hin jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo itti qabeenya walitti dabalatan miti. Qabeenya walitti dabalachuun yeroo kana miti. Qabeenya tokkos walitti dabalachuun hin danda'amu yeroo gaa'elaatti. Waan takkitti walii kennuun hin danda'amu. Yeroo kadhimummaatti jechuudha. Yeroo kadhimummaatti waan tokko walitti dabalachuun hin danda'amu. Kadhima malee gaa'ela miti. Abbaa manaaf haadha manaa miti.
yeroo kadhimummaatti qabeenya tokko walitti dabalachuun hin danda'amu. Yeroo baay'ee namoonni qabeenya walitti dabalachuudhaan qabeenya wal saamutti jiranii tokko kennee gaafa kaanitti wal waakkatu saniin booda inni qabeenya isaa kennaa ture sun gara of ajjeesutti gara marzii dhuguutti deema jechuudha. Kanaafuyyuu ormatti maallaqa keessa hin ergina. Orma kadhimummaa jechuun orma haga gaafa walitti makamtanii tokko taatanitti keessan miti. Kan keessan ta'uu dhabuu danda'a. Eshi waan biraa hafu osoo isin walitti makatin qabeenya keessa walitti makattaniirtan osoo waldaa walitti isin hin makin yookaan osoo gaa'ila keessa walii wajjin hin uumatin qabeenya keessa walitti makattanii jirtu. Kana keessaa tokkichi yaamichi osoo dhufeef yoo kana jechuun osoo du'ee tokko maal gootu? Himadee Waaqayyoon akkana na godhechuuf taatan gaafsa Waaqayyoon sababachuuf taatu. Waaqayyoon sababachuu illee hin dandeessan ofii keessanii balleessitan. Erga gaa'ila godhattanii yoo kan boqatu yoo ta'e qabeenyi sun kan keessanidha. Kan boqattu yoo ta'e qabeenyi sun kan keessanidha. Gaa'ila godhattaniirtu kaa walitti dabalattaniirtu kaa. Har'a garuu kun achi dhaabate kun as dhaabate yeroo kadhimummaa keessatti qabeenya walitti makachuu jechuun wanjala guddaadha. Sirrii miti. Dogongora guddaadha. Ofumaa balleessitanii kaatanii waaqan kumatinaa. Ofumaa irra kaatanii waaqan kumatinaa daraa keessa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabeenya walitti makachuun hin danda'amu. Qabxii lammaffaa jalatti ammas kan laallu yeroo itti hafuuran qophaa'anidha. Hafuurattis yeroo itti bilchaatan ta'uu qabu. Hafuurattis yeroo itti bilchaatan ta'uu qabu. Shi qabxii sadaffaa yeroo qulqullummaa itti jiraatanidha. Wal naqannaa yookaan kana jechuun wal fuudhuu jechuu miti. Walitti makannaan yeroo kadhimummaa wal fuudhuu jechuu miti waan ta'eef yeroo itti qulqullummaadhaan jiraatanidha. Al tokko wal qunnamtiin saalaa yeroo itti godhamu argaa jirra. Osoo kadhimummaadhaan jiranuyyuu inni kun immoo sirrii miti. Dogongora guddaadha. Kunis osoo waliin fuudhin akka warra wal fuudhanitti walii wajjin jiraachuun dogongora guddaadha. Waaqayyo sin jaalatu balleessaa guddaadha. Saniin booda wal dhiisu erga walii wajjin tacamaallaqanii badanii booddee wal dhiisu. Eessa raqa inni? Isheeyyuu akkas godhee dhiise jedhanii kan biratti fudhataman argatu. Isheenoo akkas taatee jirti jedhama kan biratti fudhataman argattu. Gaa'ila sana booda uumataniif rakkina guddaa isaanitti fida. Miidhaa guddaa isaanitti fida. Laallamuu qaba. Sanyii Waaqayyoo barbaadus akkan argamneef godha. Gaa'ila keessatti Waaqayyoo sanyii mataa isaa barbaada. Sanyii inni Waaqayyoo barbaadu sun akkan argamne godha. Yeroo itti qulqullummaadhaan jiraatanidha. Yeroo itti wal qunnamtii saalaatiin walitti dhufan osoo hin taane yeroo itti wal baqatanidha. Yeroo kadhimummaa keessatti wal baqachuutu isaan irra jira. Haga gaafa gaa'ila horataniitti, haga gaafa mana tokkotti walii wajjin galaniitti wal qunnamtii saalarraa sirriitti fagaachuun irraa eegama jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Qabxii sadaffaa keessatti yeroo itti qulqullummaan jiraatanidha. Kadhimummaa jechuun gaa'ila jechuu waan hin taaneef wal qunnamtii saalaa wantoota kana fakkaatan irraa baqachuun yookaan immoo irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kanatti yeroo itti walitti dhufanitti yookaan namni isaan jidduutti argamuu qaba yookaan namni isaan biratti argamuu qaba. Yaada hin taane keessa akka isaan hin galleef yeroo itti wal dhufanii walii wajjiniin yaada tokko walii qoodutti yommuu dhufanitti jechuudha. Tajaajilaan waldaa yookaan
waan tokko isaan gidduutti argamuun baay'ee barbaachisaadha. Ishi qabxiisa sadaffaa jalatti isa laalla. Qabxiisa arfaffaa jalatti immoo kan laallu yeroo waldaan kiristaanaatti gorsa fudhatanidha. Gorsaa fi barumsa yeroo itti argatan. Yeroo kadhimummaa keessatti isheenis ni gorfamti, innis ni gorfama. Barumsaa fi gorsa san keessatti inni murteeffatu jechuudha. Barumsii fi gorsi suni murteeffachuu akka isaan danda'aniif isaan gargaara jechuudha. Gorsi fudhatanii fi barumsi fudhatan sun jechuudha yeroo kadhimummaa keessatti osoo waliin fuudhin dura murtee akka isaan murteeffachuu danda'aniif jechuudha. Ijoollee tokkotu lama ta'anii osoo barataa jiranu waa'ee gaa'ilaa baratu. Waa'ee gaa'ilaa barataniiti murteeffachuutti kaan. Isheen qabeenya isaa laalteeti itti heerumuudhaaf karoorfatte. Inni immoo miidhagina ishee ilaaleeti ishee fuudhuudhaaf karoorfate. Miidhagina kan laaluu fi qabeenya kan laalu lamaantu walitti dhufe. Kun gaa'ila miti. Isheen qabeenya barbaada, inni immoo miidhagina barbaada. Iddoo kanatti maaltu hin jiru? Jaalalli hin jiru. Jaalala osoo hin taane miidhagina kan inni hawwee gara ishiidhaa dhaqe. Isaaf osoo hin taane qabeenya isaa hawwitee dhaqxe ishee. Gaafa barumsa baratanii lamaan isaaniyyuu kan hawwanii walitti dhufan yookaan immoo kan ittiin wal fuudhuudhaaf karoorfatanii yeroo kadhimummaa keessatti karoorfatan sirrii miti ilaalchi isaanii. Haga ilaalchi isaanii sirrii hin taanetti gaa'ila godhachuu waan hin danda'amneef jarri sun achumatti dhaabanii. Sirrii miti bakka filannoon keenya sirrii miti. Barumsi baratanii fi gorsi gorfaman akka isaan hiree isaanii murteeffataniif isaan gargaara jechuudha. Agartanii barumsa barachuun baay'ee barbaachisaadha. Hiree isaanii akka murteeffachuu danda'aniif isaan gargaara. Iyyesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Murteeffachuu akka isaan danda'aniif. Ani maaliif ishee jaalatte jennaan? Ani yaa bareedina ishee hin jaaladhe. Sanarraa kan hafe hin jiru. Bareedinni gaafa darbe hoo miidhaginni kun gaafa irraa tare hoo maal goota jennaan? Maayikaa miidhaginni gaafa irraa tareen booda maalaan ittiin godhaa? Miidhaginni erga irraa tare booda miidhaginni erga irraa taree booda maalaan godhaa? Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Isheen immoo qabeenyi kun yoo hin jiraatiin booda qabeenyi hin jiraatiin booda isa wajjin jiraachuu hin danda'u. Inni immoo miidhaginni ishee gaafa irraa darbe ishee wajjin jiraachuu hin danda'u. Nan jibbaa. Kana booda achumatti murteeffatanii wal dhiisanii jechuudha. Achumatti murteeffatanii wal dhiisanii jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaaf maal laaltanii wal jaalattanii? Kanaafuyyuu yeroo kadhimummaa keessatti yeroo itti murteessitanidha. Laaltanii yeroo itti murteessitanidha. Kan isiniif ta'u fi kan isiniif hin taane yeroo itti murteessitanidha. Saniin booda hin dhaabdu. Yoo isiniif hin taane achumatti dhaabdu. Cubbuu hin qabu jechuudha. Cubbuu tokko hin qabu. Maaliif? Homa tokko wanti isa goote hin jirtu. Homa tokko wanni ishee godhe hin jiru. Cubbuu hin qabu. Hiree ofii ilaallatanii, karaa ofii ilaallatanii, kan isaan baasu yoo ta'e itti deemu, kan isaan hin baafne yoo ta'e achumatti dhaabu jechuudha. Cubbuu hin qabu. Cubbuu kan qabu yoo wal lallaaqanidha. Yoo wal baballeessanidha. Kanaafuu wal baballeessuu fi wal lallaaquu qabeenya walitti dabalachuu irraa of qusachuun of dhoowwuun guutumaan guututti barbaachisaadha. Yeroo itti maalitti? Yeroo itti kadhimummaatti. Isheenis kophaatti kuufattee, innis kophaatti kuufatee gaafa walitti dhufan sana tokko godhanii walitti dabalatu jechuudha. Kanaaf osoo tokko hin ta'in akka tokkummaatti jiraachuun, osoo gaa'ila hin ta'in akka gaa'ilaatti jiraachuun yeroo kadhimummaa keessatti eeyyamamaa miti, sirrii miti, dogongora. Kanaafuyyuu kana hubachuun isinirra jira jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yeroo kadhimummaa waggaa tokko caaluu osoo baatee baay'ee barbaachisaadha. Yeroon kadhimummaa waggaa tokko osoo caaluu baate. Maaliif yeroo kadhimummaa yeroo baay'ee waggaa dheeraa waliin turanii innis ishee eegaa tura, isheenis isa eegaa turteen booddee wal dhiisu.
hiree walii cufuu ta'a kun. Carraa walitti cufuu ta'a kun. Yeroo walii qabuu ta'a kun. Kanaafiyyuu maal ta'uu qaba? Waggaa tokko caaluu hin qabu. Waggaa tokko kan hin caalle ta'uu qaba. Wal ilaaluu fi hiree walii murteeffachuudhaaf waggaa tokko kan hin caalle ta'uu qaba. Yoo gar malee kan dheeratu yoo ta'e hiree walii walitti cufuudha. Carraa walii walitti cufuudha. Kanaafiyyuu haala akkanaatiin waggaa tokko keessatti innis ishee ilaalee murteeffachuu, waggaa tokko keessatti isheenis isa ilaaltee murteeffachuun irra jira jechuudha. Sana yoo hin ta'u yoo ta'e achumatti dhaabu jechuudha. Yoo ta'e wal fuudhu, yoo wal ta'uu baate hin dhaabu. Cubbuu hin qabu. Kanaafiyyuu haala akkanaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee kadhimummaa irratti kan walii wajjin ilaalle jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Qabxiin inni duraa kan walii wajjin ilaalle dursinee bu'uura gaa'elaa isa jalqabaa irratti bu'uurri keenya irra ta'uu kan qabu yeroo kadhimummaa keenyatti jechuudha. Bu'uurri kan ta'uu qabu eenyudha inni waldaa kiristaanaa fi maatiidha. Beekuu qaba jechuudha. Osoo waan biraa keessa hin galiin naaf ta'aa fi naaf hin ta'u murteessuu hiree keenya murteeffachuu osoo hin eegalin maatii fi waldaa beeksisuun jalqaba jechuudha. Taanee immoo qabxii lammaffaan yeroo kadhachuu, yeroo amala walii ilaaluu qabxii lammaffaa jalatti jechuudha. Yeroo qalbiidhaan itti yaaduu, yeroo qabeenyaan walitti dabalachuu osoo hin taane dhuunfaatti qabeenya isaa inni soorachuu isheen soorachuu walitti osoo hin dabalatiin jechuudha. Yeroo hafuuratti qophaa'an ta'uu qaba jennee ilaalleerra. Qabxii sadaffaan yerootti qulqullummaa ta'uu qaba. Walqunnamtii garaagaraa irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Walqunnamtii saalaa, wal dhungachuu kanaan kana kan fakkaatirraa baqachuu qabu jechuudha. Hin barbaachisu yeroo kadhimummaa keessatti jechuudha. Wal dhungachuun, walqunnamtii saalaa gochuun yeroo kadhimummaa keessatti hin barbaachisu jechuudha. Inni biraa yeroo waldaa kiristaanaa keessatti yeroo gorfamanii fi yeroo barumsa fudhatanidha. Qabxii inni arfaffaan jechuudha. Qabxii shanaffaan fi inni dhuma yeroon kadhimummaa waggaa tokko caaluu hin qabu isa jedhudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan, jireenyi keessan maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Karaa yuutuubiitiin namoonni barachaa jirtan sheer sabiskiraayib godhaa. Barumsichi akkasitti naqqabuu fi waliifis daddabarsaa jechuudha. Wal dhaqqabsiisaa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa waldaa ijoollee kakuu keessa kan jirtan daayirektii isin dhaqqaba. Warri kuuwwan sheerii isiniif ta'a jechuudha. Kallattii garaagaraan sheerii ta'ee isin dhaqqabuu danda'a. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sababni isaa bilbilli koo waan na rakkisee jiruu fi narra tabalashee waan jiruu fi sheernaaf hin godhu jechuudha. Aadiyoo isaatii sila aadiyoo isaatiin osoo isin dhaqqabee baay'ee itti gammada. Waldaa keessa warra jiran bakka irratti waraabee irraa kan hafe gara biraatti sheer gochuudhaaf baay'ee na rakkisa waan ta'eef gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Sheer walii godhaa, wal dhaqqabsiisaa, wal barsiisaa. Barumsichi immoo kan itti fufuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo na gargaara isin barsiisaa jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Jabaadhaa. Hubannoo guddaa akka argattan nan amana. Waan tokko akka keessaa baafattan nan amana. Waaqayyo akka waan tokko isin barsiise. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Egaa ana obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 912 99 49. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Waldaa qilleensarraa waldaa nuti ijoollee kakuu irratti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatudha jechuudha kuni. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyo kallattii hundumaan nu gargaara. Waaqayyo kallattii hundumaan nu barsiisa. Isa nu barsiisu, isa kallattii hundumaan nu wajjin jiruuf Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sheer walii godhaa. Gaafii yoo qabaattan immoo barreeffamaan yookaan immoo reekoordii daqiiqaa takka hin caalle naaf kaa'aa jechuudha. Gabaabsitanii kana jettanii ta'u natti himuu dandeessu jechuudha waan ta'eef immoo sanii oloo ta'e daqiiqaa sanii oloo ta'e raawwadhee too hin banu jechuudha. Maaliif
hin danda'u. Silkiin gadis naaf hin bu'u. Akkasumas immoo namoota baay'eetu seena. Namoota baay'eetu seena. Guyyaa tokkotti nama dhibbaa yoggaa ta'e daqiiqaa takka takkaan nama dhibba yoo ta'e daqiiqaa dhibba. Daqiiqaan dhibbaa immoo sa'aatii meeqa akka ta'u laalaa. Kanaafiyyuu yoo xiqqaate jechuudha. Masmara koorra kan galu guyyaatti nama 700 oli malee sanii gadi miti jechuudha. Voisii bichaadhaan namni seenu jechuudha. Kan barreeffamaa sanii oli. Kanaafiyyuu yommuu ergitanitti jechuudha. Akkanatti baay'ate yeroo na jalaa hin fudhanneef daqiiqaa tokkoyyuu osoo geessuu baattanii sekondii 30 keessatti namni waan baay'ee haasa'uu danda'a jechuudha. Waan baay'ee haasa'ee lafa kaa'uu danda'a. Gooftaan sinaa eebbisu barri keessan kan eebbifame haa ta'u eebbifamaa guddaa akka isin jaalladhuuf isin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu raga ba'umsaaf eeyyameen jira warra ragaa baatan qofaaf afaan eeyyame maaliifi yaada waaqayyoo isiniif godhe yommuu ragaa baatan waaqayyoon akkan galateeffadhuu fi warra ragaa baataniif isiniif eeyyameen jira ragaa ba'uu hin dandeessu warri namoonni yaada kan immoo gorsa qabdanis immoo sekondii daqiiqaa gabaabaadhaan jechuudha yaadaa fi gorsa san natti himuu dandeessu jechuudha namoonni ergaa garagaraas qabdan daqiiqaa gabaabaadhaan naaf himuu dandeessu jechuudha gooftaan baraa jireenya keessan haa eebbisu barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u akkasumas namoonni kadhata garagaraa barbaaddan jechuudha kadhata keessan dhagahee zim hin jedhu yoon waraabee isinii erguu dadhabeeyyuu waaqayyoon harka koorra kaa'een waaqayyoon kadhadhee bira darba. Waaqayyo jireenya keessan irratti jijjiirama fida. Kadhanni keessan deebii argata. Mata dureen kadhata keessanitti waaqayyo deebii laata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ergitanii erga kaatanii amanaa. Akka waaqayyo isiniif deebisu warroonni kadhata barbaadan kadhata keessan erga ergitanii kaatanii booda amanaa. Maaliif ani jecha irratti baaseen bira darba waan ta'eef. Ameen jedhaatii fudhadhaa. Waaqayyoon mooyyuu jireenya keessan irratti waan guddaa akka hojjetu nan amana. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gooftaan sinaa eebbisu sheerii walii godhaa wal dhaqqabsiisaa. Maqaa Yesuusiitiin. Ameen.